Yooyaa ashama akkam jirtu nagaa Faraarri Waaqayyoon dakeessanii faa baay'atu bakka nagaan gara YouTube channel Boonsaa Disoo guuteetti nagaan dhuftan shakkii tokko malee nu waliin waan haaraanii barattu odeeffannoowwan wayitaa waan argattu barsiisa sagalee Waaqayyoo viidiyoowwan jireenya fuula keenyaaf bu'aa buusan isiniif ni dhiyeessina isin immoo gama keessaniin subscribe gochuun maatii keenya ta'a mallattoo beelli xiqqoonis viidiyoowwan haaraa yeroo yerootti argachuu ni dandeessu namoota baay'ee bira akka geenyuufis laayikii koomentii fi sheerii gochuun jaalala keessan nutti argisiisa kallattii maangara dubbii keenyaatti yoo seennu Daawwaa Hoxeessaa kubbaa miilaatiin sadarkaa guddaa ga'uu nan barbaada. Taphataa garee Itoophiyaa. Ijoollummaatti tikee ture. Horii warra isaa tiksaa barumsa barataa ta'us garaan isaa kubbaa jaallate. Dirree mana isaanii fuuldura yeroo yookiin dallaa mana isaanii bal'aa ta'e keessa kubbaa hari'a ture. Warri isaa kubbaa taphatuu isaa hin feene. Inni garuu itti cichee sababa kanaan adabbii baay'ee adabame. Ejjennaan isaas abbaan isaa bulchaa aanaa turanillee isa rakkise. Xumura irratti filannoon lama dhihaateef. Barumsaa fi kubbaa miilaa keessaa tokko filadhuu kan jedhudha. Filachuuf hin rakkanne. Kubbaa miilaas filate. Ilmi Gujii biyya bunaatti dhalatee buna caalaa kubbaa miilaa caalsifate. Osoo kubbaa taphatuu jaalallees argatee kubbaanis keessa ture jireenya gaariitti isa baase. Biyyaafis gumaache. Miidhama booda yeroo jalqabaaf waancaa Afrikaa irratti hirmaatee ofiifis biyyaafis waan haaraa dalage. Waancaa Afrikaa Kaameruun qopheesse irratti gareen Itoophiyaa walumaa gala taphaa 3 irratti galchii 2 galche. Lamaan keessaa tokko kan dargaggoo abbaa ijoollee lamaa kanaati. Galchiin kun galchii jalqabaa wal morkii kana irratti galcheef keessumaa boqonnaa dura gareen Itoophiyaa qopheessitu wal morkicha haalaan irratti morkate ture. Maqaan isaa Daawwaadha. Daawwaan Hoxeessaa ijoollummaa kaayyoo guddinaa fi imala isaa kubbaa miilaa irratti BBC waliin tursiisee jira. Ani godina Gujii lixaa magaalaa Qarcaa keessatti dhaladhee guddadhe. Mucaa magaalaati. Ganda duwwaa tokko yoggaa sana aanaa Qarcaadha. Amma magaalaa Qarcaa jedhamti. Bakka dhaladhee guddadheetti taphataanas ba'ee anuma. Namni biraa hin jiru. Hin beeku. Qarcaan oomisha bunaan baay'ee beekamti. Warqeedhaanis kuduraa fi muduraadhaan midhaan gosa garaagaraas ni oomishama. Ani buna nan dhugaa garuu guyyaatti siinii tokko ala hin dhugu. Horiis aannan horiillee baay'ee nan jaalladha. Aannan ijoollummaa kootti dhugee na cimseera jedheen yaada. Yeroo ijoollummaa kaasee kubbaa miilaa taphachuuf fedhan qaban ture. Mana keenya fuuldura dirreen waan jiruuf qe'ee keenyattis lafni bal'aa waan tureef kubbaa miilaan taphadha ture. DSTV biraas hin fagaadhu. Televezyiinii ilaaluuf qarshii nama kaffalchiisu. Daa'ima waan turreef qarshii argachuu rakkoo ture. Maatiin keenya horii baay'ee qabu. Nutis tiksituu turre. Horii qofaa tiksina. Achiin immoo gara mana barumsaa deemna. Ani kubbaa jaalladhus maatiin koo kubbaa miilaa akkan taphadhu hin barbaadan ture. Nan deeggarani. Sababa kubbaatiin adabbii baay'ee adabameera. Horii bakka biraatti dhiisee gara dirree deemee taphadhee horii gara manaa galchaa ture. Yoggaas bakka ani ciisetti dhufanii na tumuu keessumaa abbaan koo ani immoo kubbaa miilaa akkanarraa akkana dhorkan hin barbaadun ture. Yeroo kubbaa miilaa irraa na dhorkan nyaata illee mana keessaa hin nyaadhu. Hanga kutaa 9 baradhu kana keessa darbee kutaa 9tti abbaan koo maaliif fedhiin kee jedhee na gaafate. Anis kubbaa dhiisuu dideen ani kubbaa itti ufuun barbaadaa jedheen itti hime. Achumaan barumsa dhiiseen barumsaanis sadarkaa guddaa gaha jedhee nama yaaduu ture hoggaa sana. Abbaan koo kanaan dura bulchaa aanaa bulee horaa ture. Egaa hojii dhiise immoo qonnaan bulaadha. Suuta mana barumsaaf akkasumas muuxannoo haa fudhatu jedhanii aanaa bakka bu'ee Nagellee Booranaatti na fuudhee deemaa turani. Nagellee yeroo sana liigii Oromiyaa keessa taphataa ture. Nagelleef yeroon taphadhu kaffaltiin kiyya yeroo jalqabaatiif qarshii 300 ture. Yeroos piroojeektii jedhama. Jaalalleen kiyya atileetiksii akkasumas kubbaa miilaa jaallatti. Ta'us isheen ispoortii dhiiftee barumsa qofaa itti fufte. Jaalalleen kiyya ijoollummaatti fuudhee jaalallee waggaa dheeraati. Waggaa 6 dura maatii waliin godhannee amma daa'ima 2 qabna. Jireenyi kiyya magaalaa Adaamaadha. Mana bitadhee waan qabuuf kiraa manaa hin kaffalu. Daawwaa jechuun bosona guddaa namni katuquu hin dandeenye jechuudha. Hoxeessaa jechuun nama halkan gidduu keessa dhalatee jechuudha. Lafa dhaloota koo yeroo boqonnaaf deemuu piroojeektii garaagaraa gidduu dorgommii taasisaa ijoolleen akka cimtuu sochii godhaa jirti. Dhiyoo garuu sababa nageenyaan gara bakka dhalootaa hin deemne.
eegan kilaba Piriimiyer Liigii taphatuutti makamee waggaa 7ffaa kooti. Kilaboonni ani itti taphadhee Naashinaal Simmintoo Direedawaa Qiddus Goorgis waggaa 2 taphadhee, kilaba Adaamaa waggaa 4 taphadhee, kilaba Hadiyyaa Hoosaa'inaa waggaa 1 taphadhee amma Adaamaatti deebi'een taphataa jira. Waancaa Afrikaa jechuun sadarkaa guddaadha. Sadarkaa guddaarra taphadhee galchuu kiyyaan gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Osoo ramaddii dabarree caalatti baay'ee nu gammachiisa ture. Tapha 3 Itoophiyaan taphatti keessaa 2 irratti Kaameruunii fi Burkiinaa Faasoo hirmaadhe. Waancaa Afrikaa irratti taphattoota beekamoo keessaa lammii Senegaal Saadiyoo Maanee Liivarpuul kan taphatu, akkasumas lammii Gaanaa Toomaas Paartee Arsenaaliif kan taphatu argeera. Garee Itoophiyaa wanti hanqatu hin jiru. Garuu akka taphataatti wanti nuti hojjechuu qabnu baay'eetu jira. Fakkeenyaaf teeknikaan malee ga'umsa qaamaan isaaniin waliin arginu. Waancaa Afrikaa booda kilabiin alaa qaamaan dhufee na dubbisee hin jiru. Garuu ejantoonni yookaan bakka buutonni garaagaraa karaa Instaagiraamii na dubbisaa jiru. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2007 jalqabee garee biyyaalessaa irratti hirmaachaa jira. Seekaaffaa wal morkii taphattoonni liigii biyya keessaa qofti irratti taphatan irratti hirmaadheera. Ta'us akka atileetotaatti Itoophiyaan sadarkaa guddaa dhaqqabsiisuu dhabuu keenyaan baay'ee naara. Akka nama tokkotti ani nan aara. Ani waan baay'ee tolchuu nan barbaada biyya kanaaf. Guyyaa gadheen har'aa ulfa guyyaa gaarii booriti. Akaakuu qomoo fi sanyiin qorumsa bara sirratti wal ga'an ciniinnadhu malee harka hin kennin. Sababiin isaa waggaan itti aanu waggaa ija dadhabbii kee cirattudha. Amma addunyaa jireenyaaf siif qoodame daangaa lamatti gargar qooditi ilaala. Tokkoffaan addunyaa erga gaafa dhalattee eegalee amma ammaatti irra jirtu kana jechuudha. Addunyaan kun addunyaa ciniinsuu ulfa hin da'amneti. Fakkaatti abjuu halkanii yaadadhu. Abjuu keetiin ari'atamtee beektaa? Nan fiigaa jettee hin fiigduu, nan baqadha jettee hin dandeessu. Nan iyya jettaa qooqatu si cufamaa, nan rukuta jettaa humna si caalaa utuu kanaan ciniinsifattu bir jettee hirribaa dammaqxee harkaa baata. Gaafa kaatu garuu abjuudha. Yeroo tokko immoo abjuu keetiin abbaa qabeenyaa taatee of agarta. Yookaan Ameerikaa walakkaa bulta. Mana konkolaataa maatii fi jireenya sadarkaa isaa eeggate keessa daakaa bulta. Daakaa bultee gaafa kaatu kiiskoo yookaan mana kutaa xiqqoo keessatti of agarta. Ooyii lakkaa abjuudha. Addunyaan amma nuyi irra jirru kun jireenya akkasii. Kanaafuu jireenya addunyaa kutaa tokkoffaa kana akka guyyaa kee isa wallaansoo har'aatti fudhadhu. Nama kamiif Waaqayyo boorii isaa nama harka hin keenye. Waa gurguddaa 2 keessa malee. Innis tokko suma mataa kee keessa kaa'ee boorii kee. Lammaffaan immoo booriin kee har'a kee keessa jira. Booriin kee ulfa har'aa keeti. Waa qalbifadhu. Kaleessi kee du'eera. Lubbuu hamaaru malee akkamiin akka dabarsitu beeka. Booriin kee immoo hin dhalanne ganaadha isaaf of qopheessi. Har'i kee immoo mucaa dhalatee ammas harka jirudhaatii sirriitti kunuunsi. Waa'een kee boorii garuu itti nu yaachisa. Maaltu dhalata laata? Maal fideedhu akka dhufu beekuuf har'a keetu murteessa. Waan har'a carraaqaa jirtutu miidhagina kee boorii ta'ee argama. Daangaan addunyaa inni lammaffaan jireenya boorii yookaan ulfina itti darbuuf jennu bakka bu'a. Eenyummaan nama boorii isaatiin murteeffama. Haalonni har'a itti jirtu siifis hormaafis haalota sodaachisoo ta'uu danda'a. Garuu wabiitu jira. Innis jalqabni kee gad bu'aa yoo fakkaate iyyuu dhumni kee immoo baay'ee guddaa hin ta'a. Iyyoob 8:7. Yeroon da'uu ishee yommuu ga'e kunoo lakkuun gadameessa ishee keessa turan. Uumama 25-24. Seenaan Iyyoob kun kiristaanota sirriitti ilaalaniif wallaansoo har'a akka mo'ataniif boba'aadha. Guyyoota isa gara duraa hundumaa guyyaa gadheen dabarse. Sodaa fi ciniinsuun guyyoota isaa yeroo raawwatan ulfinni akka jiru immoo Waaqayyo isatti himeera. Kanaafuu har'i kee boorii keef daandiidha malee hin murteessu. Lamaffaan immoo Ribqaan waa'ee maseenummaa ishee guyyoota gadhee hedduu dabarsite. Sana booda garuu Waaqayyo isa irraanfachiisuuf jecha saba adda addaa 2 keessaa ishee kaa'e. Guyyaa da'umsa isheetti lakkuu of keessatti agarte. Haleluuyaa! Har'aa kaasii ulfinaa lakkuu ulfaa'i. Namuma har'a harka qabu baqannu keessa tarii abjuu lakkuu mul'ata lakkuu keessaa qaba. Waaqayyo akeekkadhu. Nama har'a gad jedhee daa'imaa jiruun
dheekkamsa qaba adaba waaqayyooti hin jedhin. Waaqayyo bor akka inni ol jedhee mul'atuuf tarii har'a gad isa qabee taati. Waan inni okkoluuf naafa hin jedhin. Tariitii kaayyoof taati. Waan iji isaa bo'uuf jaamuuf hin jedhin. Iji isaa inni keessaa baay'ee argaati. Waan har'aa itti hadhaa'eef hin darbuuf hin jedhin. Eebbi balbala isaa irra jira. 2 Qorontos 8:19. Dhiphinni keenya salphaan har'aa kun ulfina daangaa hin qabne booriif nuuf qusatamee lakkoofsa herregaa waaqayyoo irratti nuuf kaa'amee jira. Ameen. Jabaadhaa guyyoonni gaariin keenya dhalachuuf jedhuuti. Waaqayyoo guyyoota keenya rakkisoo har'aa keessaa ulfinaa hin dabarre lakkuu kaa'eera. Biiftuun keenya quuqxeetti waanatti mul'ata ifee hin dhaamu. Bari'uuf jedha sagalee simbira wacuu wayni korristu natti dhaga'ama. Guyyoota gaariitu dhalachuu fi dorrobeera. Kanaaf hammaatee jira jajjabaadhaa. Ifa keessan jiraadha ifa jireenyi koo.